Abba Tekla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayaanni kee nu wajjiniin jira soora fayyaannisaa duukaa bu'aa haaraa gooticha ittisaa. Abba Tekla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayaanni kee Abba Tekla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayaanni kee nu wajjiniin jira soora fayyaannisaa duukaa bu'aa haaraa gooticha ittisaa. Abba Tekla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayaanni kee nu wajjiniin jira soora fayyaannisaa duukaa bu'aa haaraa gooticha ittisaa. Tekla Haymaanoot jechuun biqiltuu abbaan nabii duukaa bu'aa ta'uuf Sillaaseen muudame luboota samiirraa wajjin lakkaawame manamsicha Itoophiyaa jedhamee waamame. Abba Tekla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayaanni kee nu wajjiniin jira soora fayyaannisaa duukaa bu'aa haaraa gooticha ittisaa. Amantiidhaanis cimoo isarraa kan baranne addunyaa maraarratti seenaasaa kan dhageenye nutumaaf callisnaa waa'ee qulqullichaa gooticha wangeelaa faarfadhaa ililchaa. Abba Tekla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayaanni kee nu wajjiniin jira soora fayyaannisaa duukaa bu'aa haaraa gooticha ittisaa. Ittisaatti kan margee ardiiwwan hundaa gahee dhugoominni wangeelaa sifatti lallabame maqaan kennamee hawaan kan jiru laphee keenya jechuudhaan si waammannaa Tekleeyyee abbaa keenya. Abba Tekla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayaanni kee nu wajjiniin jira soora fayyaannisaa duukaa bu'aa haaraa gooticha ittisaa. Addunyaa hundarratti maqaa kee ni labsinaa nu ijoollee keetiinis raajiin kee ni himamaa gochuu ergamoota isaa Waaqayyo kan siif laatee duukaa bu'aa haaraa Itoophiyaaf kennamtee. Abba Tekla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayaanni kee nu wajjiniin jira soora fayyaannisaa duukaa bu'aa haaraa gooticha ittisaa.
ተክለ ሃይማኖት jechuun biqiltuu abbaan dhaabee duukaa bu'aa ta'uuf Sillaaseen muudamee luboota samiirraa wajjin lakkaawamee manamsicha Itoophiyaa jedhamee waamamee. Abbaa Takla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayyaan kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aa gooticha ittisa. Abbaa Takla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayyaan kee. Abbaa Takla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayyaan kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aa gooticha ittisa. Abbaa Takla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayyaan kee. Abbaa Takla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayyaan kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aa gooticha ittisa. Abbaa Takla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayyaan kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aa gooticha ittisa. Takla Haymaanoot jechuun biqiltuu abbaan dhaabee duukaa bu'aa ta'uuf Sillaaseen muudamee luboota samiirraa wajjin lakkaawamee manamsicha Itoophiyaa jedhamee waamamee. Abbaa Takla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayyaan kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aa gooticha ittisa. Amantiidhaanis cimoo isarraa kan baranne addunyaa maraarratti seenaasaa kan dhageenye nutumaaf callisnaa waa'ee qulqullichaa gooticha wangeelaaf faarfadhaa ililchaa. Abbaa Takla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayyaan kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aa gooticha ittisa. Ittisaatti kan margee ardiiwwan hundaa gahee dhugoominni wangeelaa sifatti lallabamee maqaan kennamee hawaan kan jiru laphee keenya jechuudhaan si waammannaa Takleeyyee abbaa keenya. Abbaa Takla Haymaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifayyaan kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aa gooticha
addunyaa hundarratti maqaa kee ni labsina. Nu ijoollee keetiinis raajiin kee ni himama. Gochuu ergamoota isaa Waaqayyo kan siif laate duukaa bu'aara Itoophiyaaf kennamte. Abbaa Teklaa Hayimaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifa yaadni kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aara gooticha ittisa. Teklaa Hayimaanoot jechuun biqiltuu abbaan dhaabee duukaa bu'aa ta'uuf Sillaaseen muudame. Luboota samiirraa wajjin lakkaawame manamsicha Itoophiyaa jedhamee waamame. Abbaa Teklaa Hayimaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifa yaadni kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aara gooticha ittisa. Abbaa Teklaa Hayimaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifa yaadni kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aara gooticha ittisa. Abbaa Teklaa Hayimaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifa yaadni kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aara gooticha ittisa. Abbaa Teklaa Hayimaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifa yaadni kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aara gooticha ittisa. Abbaa Teklaa Hayimaanoot si waamna ijoolleen kee nu haa gargaaru eebbifa yaadni kee nu wajjin jira soora fayyaan isaa duukaa bu'aara gooticha ittisa. Abbaa Teklaa Hayimaanoot si waamna ijoolleen kee